normal. This is okay jedhen. Kana caala maal feeta inshallah caammaa bafatee akka fuulaan si dha'u feetaati. Ka sheekaallee waa'ee hudduu jaarraa haasuuf. Ka qeesi illee, ka diqqaallee, ka feemas illee, ka jinni illee. Kalaas naa taatee gabbaan jedhe taatee fi kalaas. Ka horatu isa feetutti haa galtu, feetu haa dhiistu. Maal ajenda godhachuun maaliif barbaachise? Maaliif nama 8,000 9,900 dhaabatanii ilaaluun barbaachise? Maal laalaa jirtan? Mee wannati ilaalaa jirtu maalinni? Mee wannummaan ati ilaaltu maalinni? Osoo dhalteellee itti galteetiin ishii jedhee guddisuudha inni. Dhalteellee osoo fuusiin fuutee itti galteetiin waan booniyyeetii yaate alhamdulillahi. Akka waan rabbi gadi fideetitti waan booniyyeetii yaate alhamdulillahi jedhee fudhateera inni. Waan isii fi rabbi naa fidani fudhadhe jedhe. Kalaas maalitti gootan? Yoo hinaaftan dubartoonnis yaa rabbi akkasii naa kenn jedha. Dhiirris yoo hinaaftan yaa rabbi dubartii akkasii natti qabi jedha. Kalaas rabbii keessan kadhadhaa deemaati. Jaarsa akkasii natti qabi, jaartii akkasii natti qabi jedha kadhadhaa. Ka dubartiillee jaarsa akkasii natti qabi. Kanaan inshallah an bakka biraatti taabtaa godhadhee bakka biraatti luka kiyya badhisee aamiin jedhee fudhatu yaa rabbi akkasii naa hiri jedha jaartiin illee. Argitanii? Jedha deemaati. Ana makanisa Facebook kiyya irratti yaa rabbi jaarsa akka booniyyaa natti qabi jedhee Facebook irratti poostii godhe. Deemaan ala Facebook kiyya irra dhaqa. Yaa rabbi yoo natti qabde jaarsa akka jaarsa booniyyaa natti qabi jedhee poostii godhe. Ana masirra waa'ee isaanii irraa dubbataan jiru. Yaa rabbi jaarsa akka booniyyaa sanatti qabee kadhataa yaa rabbi. Hin fedhaa jechuudha. Jaarsa oduu namaa hin daansine jechuudha kostaarraa. Ka garanaa niqniq hin jenne. Inshallah shakkaladhee itti galee daldaladhee itti galee gatee itti galee badee itti galee amiin jedheetuma taa'ee naa booyu. Ka gaafan ulfaa'ee itti galee illee inni taa'ee naa booyu. Kakkanisan jechuudha jaarsa jechuun. Kana ulfeessee miliq osoo hin taane ka gaafa ani ollaarraa ulfaa'ee galeeyyuu taa'ee naa booyu jaarsa jechaan kana bar jaarsa jechaan. Maal godhuu irraa haasoftan? Maal godhuu ajandaa godhatan? Rabbi laaffisee fi muyyattiin du'aayii qabdi. Maal isin haa gootu feetan? Rabbi laafiseef, rabbi garaa dhaheef. Maal feetan? Mee wanni isin feetan maal inni? Asiin dura hudduu intalatti wannoo sallaaluuf jettanii nama 10,000. Mee ilmoo teessan biyya gudeedamtee muka gubbaa gatamte san immaaf akkasitti hiriiran baate. Salaama salphii akkasii maa biyyanne torbe mataa hin iyye. Dheengadda kara deemaa isiniif jecha ummata keessaniif jecha gaafa duraa bahee uf kennee lubbuu ufii dabarsee uf kennee osoo feemasoonni meeqa jiran osoo beektoonni meeqa jiran osoo haftaamii meeqa abbaan qabeenyaa meeqa jiru lubbuu ufii uf dabarsee uf kennee ummata keenya kashawaa dhaqee ilaalee muka keessa deemee dhagaa keessa deemee jilbaan deemee mukaan deemee jechuudha. Dhaqee ilaalee viidiyoo waraabee akka ummanni sun itti jiru isiniif gadhiisee jechuudha. Oolchanii bulchanii isin dagachiisanii akkasin hoolaa taatan ni beekani. Torbee takkaaf lama obsanii kanii dheengadda waan godhan argitan. Osoo akkasii dhanii sammuu isaa lafa qabsiisanii illee isin akkas dagattanii jechuudha. Dagattan. Osoo achitti illee dhanii hilliin godhaniitti dagattan. Eenyutu waa'ee isaa yaadaa jira. Eenyutu waa'ee isaa dubbataa jira. Jireenya isaa akka itti olaaru akka itti bulaaru eenyu quba qabarraa. Mee namni qubarraa qabu jira hin jirtanii jechuudha. Namni waa'ee isaa quba qabu hin jiru. Dheengadda sammuu dhoosanii addaan baasanii mee namni tokkichi miidiyaa kanarra waa'ee isaa dubbate jira. Hin jiru. Amaarri dheengadda intala isaanii ta'u gudeedamtee jette diqqaa guddaadhaan irraa sagalee hojjetanii Oromoon asitti amaarri diina kenna itti dheengadda hudduu bantee asirraa sagalee taa'aa turte suuraa ilmoo isaanii qabattee argite sagalee irraa taa'aa turre jechuudha. Amma hanga mataa kiyyaan baatu viidiyoo irraa maraa turre jechuudha. Hadda nuti usuu ija imimmaaniitiin jiru waa'ee hudduutiif jedhaate re'ee fi hoolaa marti wal ga'e asirratti. Mana mubaarakii gubbaa. Maalitti gootan kalaas taateefi naa taate jedhe taate kalaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamtanko bakkuma jirtanitti sinaadha qabdu isinin jecha inshallah miira aariitiin osoo hin taane miira tasgabbiitiin isin viidiyoo tana waraabe viidiyoo tana share duwiit naaf godhaatiti wal biraan naaf gahaadha. Eegasi namni viidiyoo tana biraan naageessan
obboleessa keenya Kadiir Martuutii fi akkasuma ulamaa'ota keenya hayyoota keenya akkasuma wajjin hedduudha kan viidiyoo tanallee biraan nageessuu dandeessanii sanirraa kan kahe jecha tokko reefun tana akka malee miira keessa galee aarii keessa galee waa hedduu dubbadhe jechuu kalaama rabbii bira taa'e jechuu san caalaa kan naaf dhiisu rabbii kiyyaat akka naaf dhiisu abdiin qabaa akka manguddummaatti akka gosaatitti illee obboleessa keenya Kadiir Martuudha naaf haa galatoomanii hedduu nama kanallee naa galatoomfadhaadha. Viidiyoo tana biraan naaf gahaadha sheer godhaadha duwit godhaadha Kadiir Martuu biraati illeen akka viidiyoo tana naaf geessan abdiin isinirraa qaba isin jechuu barbaade durarratti obboleessa keenya Kadiir illeen afwaan dhiifaman si gaafatu qaba isaan jechuu barbaada. Lammaffaa ulamaa'iitiyyaa fi hayyoonni kiyya ijarraa na hambisa ijarraa naafa ani ilma keessan nin dogongora ilmi namaa ni aara waami sammuun isaa ni jeeqamti. Isin caalaa immoo haaliqa dhiifama gaafadheetan jira isinillee akka dhiifama naaf gootan abdiidhaan qaba. Kanatti aansuudhaan uummata kiyya uummata na jaalatu uummata Oromoollee akka dhiifama naaf gootan wanni nan godhe dogongora taatee jirti. Ammoo hawaan kana na gorsite aarii arrabaa fi miidhaa zulmii daangaanatti dabruudhaatiitu miira keessa na galche dhiifamallee isin gaafadha. Lammaffaa ammas viidiyoo tanas barattoota markaza Abdallaa Umar namni kan hin arsiisu hedduu narraa qalbii cabanii nattis qalbii cabanii akka isaan sanillee dhiifaman gaafadha dhiifama afwaan ani garsaa keessan dhiifama nin dogongore hin balleesse jecha ilma namaatiitu miira keessa na galche ilmaan koo dhiifama naa ta'a dhiifama narraa ta'a dhiifama narraa ta'a waliin hin gabaabbadha walii akka haati manaallee yeroo gabaabduu keessatti illee na birallee geessu ilmaan Oromoodhaa akkasumas jiru obboleessa keenya Kadiir Martuufaan hundi isaaniitu naa irratti yaaddawaa jiranii naa cinqamaa jiranii gara barnootaatti qalbii kiyya deebisee barnoota seeraa fi heeraan barsiisa afwan dhiifaman isin gaafadha kulliin keessanii namni hin dogongore hin jirru viidiyoo tana wallahi bifa tasgabbiitan isin waraabe hin bo'u jeetan isirratti isin bifa tasgabbiitan isin waraabe waan ta'eef akka sheer naa gootanii wal biraan akka naaf geessan abdiidhaan isinirraa qaba keessaa barattoota kiyya dhiifama qalbiin isin cabse dhiifama narraa ta'a wanni an dogongore hundinuu dogongora ani waan sanillee itti yaadallee hin goone afwanii isin jechuu barbaada. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ammoo akkaan akka Kadiir Martuu biraan akka naaf geessanii viidiyoo tana jechuudha hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaadha hundi keessan wal biraan naaf gaa afwan ijarraan na hambisaadha ani ilma keessanii waan isa akkana godhaa jirullee numa beeytanii garaanatti hin jabaatin alammiitiyya isin jechuu barbaada. Salaamu alaikum.